qabnaa jechuudha. Manni murtii nu deebisuu hin danda'u. Kanaaf ammas irra deebi'eela. Maaliif shiftaanis namarraa dhalata waan ta'eef ammas irra deebi'ee moo waan inni madhuun qaba. Yoo dhaga'aa jiru ta'e shiftooti warri biyya bulchina jedhan. Ammas yeroo haasofnu kanalaa daqiiqattii kanatti wanti Jawaariin barbaachisu mana yaalaa dhaquudha. Yoo namarraa dhalattan taatan ammas irra deebi'een dubbadha. Jawaariin mana hidhaatii baasaati mana yaalaa geessaa doktariin haa ilaaluuni rakkinni isaa haa baramu maal akka inni ta'e. Baqqalaan mana dhaqee doktarii haa argu haa ilaalamu. Hamzaanis akka kana koloneel Abdii Raggaasaa silaa lafa inni jiru iyyuu hin beeknu jara keenya. Lafa inni jiru erga wal dhaalle turre hidhamtoonni mana hidhaa jiran hundumtuu yaaliin haa taasifamuuf mucaa namaati waan ta'eef. Isinis nama yoo taatan namarraa alattan yoo taatan mucaan namaa diinni inni dirree irratti qabame iyyuu kun hin godhamaaf waan ta'eef ijoollee keenyaaf kana nuuf godhaa jennee isinitti himna kadhaa miti. Kan biraan wanti jedhee xumuruu barbaadu amma marsaa kana wanti Jawaar irratti raawwatamaa jiru wanti Jawaar irratti ta'e kuni yoo nuu gala ta'e isa Hacaaluu irratti raawwatame irraa meeshaa isaatu garagara malee tokkuma. Hacaaluu dhossaatti dukkana uffataniitu ajjeesan. Ajjeesanii ka'anii ittiin deebi'anii Oromoo yakkan. Oromoo yakkaniitu deebisanii ittiin Oromoo hidhan. Ittiin Oromoo himatan. Kana duwwaa miti. Ka'aatii wal lolaa jedhaniitu Oromoo walitti bobbaasan. Oromoo dide malee abbaa ajjeese beenna jedhe. Kanaaf wanti Jawaar irratti hojjetamaa jiru qawwee hin ta'in malee meeshaa ittiin nama ajjeesanidha. Mana hidhaa keessatti nama dhukkubsachiisanii waan hin beekamne namarraan ga'anii mana yaalaan nattu jechuun meeshaa ajjeechaati. Kanaaf wanta Hacaaluu irra ga'etu Jawaarii Baqqalaa irra ga'aa jira. Wanta Hacaaluu irra ga'etu nutti as adeemaa jira ammas Oromoo. Lammata ituu teenyu jechuudha. Inni kun akkasitti yoo quba wal qabaanne wayyaa jechuuf hin jedhe. Kanaaf uummanni Oromoo ammas wanti inni beekuun irra jiru haqni ijoollee keenya harka keenya irra jira Rabbii gaditti. Inke cufaadha jenne sagalee. Jabello le kerro marse sangalti adu sirradin tegaditti akomo ki agolololu rebetuma mirgangalun kenya baran banda maksu kenya barana milki lapsu kenya barana inalolu kenya barana mirgangalun kenya barana monegalu kenya barana adingalu kenya barana. Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya teknikiitiin sagaleen waan baranuma bombi dira tirata seni loli mafonne silabaka kilashi gota kabata seni loli mafonne silabaka ebo dira darbata seni loli mafonne silabaka gachana gota kabata seni loli mafonne silabaka shukuti dira tirata seni loli mafonne silabaka shimala kero kabata seni loli mafonne silabaka kabaki bani timarsi seni loli mafonne silabaka badia. Kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya sagaleen waan addaan citeef sababa teknikiitiin nuuf kalchaa jenna. Profeesar Izqeel egaa namoonni nama bilbilaan dubbatanii akka jedhanitti cuunfaasaa yoo laalle yeroo ammaa kana dhabamuu fi jiraachuu jidduutti argamna. Galanni Jawaarii kana hin turre. Kanaaf furmaata nu barbaachisa keessayyuu hayyoonni keenya furmaata nu kaa'utu sinirra jira. Uummanni immoo tokkummaan ka'ee diina kana ofirraa kaasutu irra jira kan jedhudha. Kanarratti yaada kee. Waanuma namni Oromoo ta'e hundumtuu garaasaa keessa jirutu garaa hunda keessa jira. Sirriidha. Warra yeroo isaanis humna isaanis beekumsa isaanis hundumaa wareeganii uummata Oromoo kana akka inni boqu ol qabatu
Dubbiin waa'ee mootummaa miti, dubbii waa'ee kaayyoo duwwaas miti. Uummanni Oromoo biyya sana keessatti mataa akka inni ol qabatu, of kabajuuf, Oromoo ta'uunsa akka beekamuuf malee silaatuu mootummaa argachuudhaaf miti qabsoon kan godhe mataa ol qabachuudhaaf kana Jawaar keessa deddeebi'ee kan dubbataa ture ani sirriittan beeka. Amma kan deemaa jiru, amma wanni deemaa jiru silas ka dubbanne waa'een hoggansa dhabamsiisuu kun, hoggansa Oromoo dhabamsiisuu kun meeshaadha yookiis immoo tooftaadha, karaadha. Bakkitti galasaa maali yoo jette bakkitti galasaa uummata Oromoo kana mataa gadi qabanii boquu cabsanii jilbeenfachiisuudha. Jilbeenfachiisanii hacuuccaa sirna nafxanyaa jala bulchuudha. Kanuma waa biraan qabu. Sirna nafxanyaa kan Oromoon waggaa meeqa? Waggaa 100 ol irratti lolee hamma dhuma kana irratti ofirraati lafa buufadheera, diina kana lafaan gahadheera ka jedhe isa irratti deebisuudhaaf kan deemamaa jiru. Lafa sirraa fudhatanii, eenyummaa sirraa fudhatanii waan Oromoon qabu qabeenya isaa, duudhaasaas, aadaasaas, gadaasaas, safuusaas irraa fuudhanii dhabamsiisuudha. Akkas jechuun nama miliyoonii 50 balleessuudha otoo hin taane Oromummaa irraa mulqanii uummanni Oromoo of wallaalee burjaaja'ee lafa duriitti deebi'ee sirna nafxanyaa jalatti akka buluuf. Ergi kun bakka galma isaa ta'e dubbiin isaa waa'ee hoggansa har'a dhabamsiisuudhaan Oromoodhumayyuu akka inni hin jiraanne dhabamsiisuu waan ta'eef karaan isaa maali ka jedhame qabsootti deebi'uu malee karaa gara biraa hin qabu. Oromoon qabsoo kana itti beeka, du'uus itti beeka, hidhamuus itti beeka, waa tokkollee waan